Isaan boqochiisee barumsa isaanii akka seeraan baratan ta'aniif jechuudha. Naasin immoo amma waan tokko yaaddeenaa barumsa keessan seeraan baradhaa akkuma dheengadda bilbilaan isiniin jedhe jechuudha. Isa kana yaada kana faanaaf dhiisati barumsa keessan seeraan baradhaa sin amma ishee. Amma akkasiidha. Amma gammadaaneestu. Bakka gammadanii urjiin illee singattee deemtu asumatti guddatti asumatti guddisnaa jechuudha. Isinis barumsa keessan iddoo dhuma dura barattanitti asumatti xumurtu. Wanti isinii maatiidhaan adda baatanis mutuu hin jiru akkuma dura jirtanitti barumsi keessanis immoo haati keessanis hin deemtu asuma sin bira teessee wajjumaan jiraattu jechuudha. Yoon ture ingada gaafa ishee faana oolumaa jiru siggeeffannach. Maal jedhamaan sun? Viizaa ani jalaa fuudheera. Viizaa ishee jalaa fuudheera waan ta'eef bakka viizaa ishee kana booda hin jiru gubateera jechuudha deemuu dandeessuudha. Viizichaa qabattee waan jirtuuf hin shakkite. Viizaa ishee jalaa fuudhee waan ta'eef isheen hin argitu viizaa ishee. Kutee gateera kaleessa. Guluma? Gateera waan ta'eef hin argitu isheen. Garuu qarshii itti baasifamee namti qarshii. Innaa ishee qarshii itti baasifameera garuu maal godhureera. Sin gattee deemuu jaalaare. Asuma teessanii asumatti wajjin jiraachuu wayyaa miti. Kanaafuu akka kana booda hin deemtu isheenis doras taanaan ishiin aarteeti. Waan aarteef malee hojii asitti waan hojjettu dhabdee miti. Aarteeti bakka yeroo hunda waan waldolaniif aarteeti. Isin immoo isaan waldolu jettaniillee hin dhiphatina. Barumsa keessan qofa baradhaa. Ani isaan walitti nan araarsa ishee. Ishee bakka barumsa keessan seeraan itti fufaadha. Nama citiin fidee akka isheen immoo kinoo waadaa sinii galtu sinii kan godhaa jechuudha. Ishee? Waadaa sinii galchisiisee dhuftee tole siniin jette akka tole naan jette dhuftee sinitti jechuudha. Hin deemu akka jette jechuudha. Yoo amma dhufaa jirti waan hin dhufe. Innaa akka bireesi. Burraaqo siyaasa ka'ee bira utaa jira. Jokunde. Dasii deemti. Ay baga gammadani maqaafi. Keessa urjiin hin kaane miti.
Dhuftee senitti mudiyamate kottu. Maalitti jirtu san? Fuudhanii sasumaan hin jira. Maal jirtani? Maal jettani? Indee maalitti? Gootumaan gadi xiqqaate? Rafaa jirti kiyoo. Maal jettani? Kiyoo isa kaleessa waadaan hagatte kana itti mi'amma ijoolletti jechuudha. Viidiyoon jira miti ittiin argisiistu? Inamannu naan jedhu. Maal? Inamannu. Inamannu? Gannu agarsiisaa malee. Inamannu jedhan. Ani viizaa ishii kunoo kaleessa jalaa kuteera. Viizaa ishii hin jiru kana booda jedhee itti inamannu naan jedhan. Kinoo asirti miti kinoo dhuftee tulluun. Isnee bal bakka. Ganame. Dhuga? Essa dhaqu? Essa dhaqu? Essa dhaqu jira? Gammachuun akka malee. Maaliin ta'amu? Manni xiqqoo lama nama ta'u. Gamoorra irraa waan ta'eef akka gadi hin buusne. Egaa jenneerra ishii faana haasofneerra. Achumaan nagaa jedhiin kinoo isaaniinis. Eshi nagaa ittanii miti jiraama. Ati jedhi. Kan kottafe. Isaanillee deebii kee eegaa jiru waan ta'eef. Hayi kaleessa dubbanneerra akkasuma viidiyoo lakkisee ture arganii jiru. Ammas immoo jechuudha kunoo egaa sistarii nagaa ammaan gallee asuma jirti keessa ijoollee egaa turte yeroo itti wal argan dhabanii mana barumsaatti ijoollee waan ta'eef na sababa sanarraan kan ka'e egaa hanga har'a akkasuma jirti jechuudha. Hojii keerraa dhaabatte. Na akkasidha waan hundumaa gaa tole jennee jirra haasirratti wanti hundumtuu akkuma jennee hojii asitti wanta tokko hin hojjanna inni egaa walii galleetii jirra. Waan sirreeffamus immoo waan hojii qabdu jedhamee har'a uummata tokko sirreessatii turre jechuudha. Kanaafuu egaa ijoollenis qalbiin hin cabin jettaniirtu namoonni baay'een keessan dubbattanii jirtu. Ijoollenis immoo baay'ee tokko argitanii jirtu akkam akka isaan ta'aa turanii. Haa ta'u malee anis natti toleetii miti namni gara biyya ormaatti gaafa deemu kun namatti tolee miti waama tokko rakkatee waamtu tokko itti irrateeti miti jedhe. Anis immoo waan tokko natti badeeti malee natti tolee miti. Kanaafuu egaa gaaris hamaas waan hunduu isaa tolaas asumatti cuccufneetuma dhiisneerra jechuudha. Ay bakka baga gammaddanii kinoo dhageessanii. Dhageessanii kinoo jechuudha. Kanaafuu karaa fuulduraatti immoo maal bakka nu eeggataa jiru maalitti akka deemaa jirru yaa hojii kanallee hin hojjanne jennee erga murteessinee maal hojjetamu akka qabu egaa walumaan itti adeemna waan hunduma isaayyuu waan hojjennu hundumaa bifa viidiyootiin isiniif argisiisna. Egaa banni barumsas amma miti bara xiqquma tafe miti cufamuudha xiqquma tafe walumaan jirra jechuudha isaan faanas egaa mee gara fuulduraatti maal akka dhufaa jiru maalitti akka deemnu rabbi kaa isatu beeka. Nuti amma isa darbe malee isa dhufu hin beeknu miti kanaafuu isa dhufu immoo waan godhu isatu beeka. Nageenya nuuf haa buusu irra caala kaleessa haasa'eetiin ture amma irra deebi'ee waan haasa'u hin qabu. Egaa wanti biraa yookiin immoo waan ittiin jiraatu sun dhabee osoo hin taane bakka jira miti namni yaadni nama hin jedha. Homaa miti gaarummaadhumaaf jenna. Gaarummaadhumaaf baga gammaddanii umurii dheeraa wajjin jiraataa kana boodaatillee waa'ee akkasiitii yaadinii kunoo argitanii jechuudha. Wanti kaatiitti dha. Kaatee golfita. Ayee akkasii bakka.